gannaqee beekamtii bitata karaanuu maqaan nu nyaatte akkamitti namni miliyoona 3 gannaqee beekamtii bitata yaa danazzaza akkamitti miliyoona 3 miliyoona 3 haadha shaneeti mee haadha shanee sanni gargaaree achas quba isii qaba quban qabu jechuudha gadaa dooduraantii Maamman Waleensoo jechuun nama miliyoona 3 gannaqee beekamtii bitate gowwaa qoshashaa jechuudha taraa namaa jechuudha distii shiroo bichaa bitanii gamaa gamana deemuun maal faayidaa qaba distii bichaa bitanii jechuudha waxii bichaa dokkee bichaa dhayaa gamaa gamana deemuun maal faayidaa qaba obboleessa kiyya yoo miskiinaaf garaan naane anaan kennin maan naa kennin sasi jemme akkati naan kenne waan beekuuf guyyama duraan hin qabee jedhe awwaala kan kee gad fageessee siraggate kisaaraallee hin qabu kaana kisaaraallee hin qabu karaanuu haa ta'u kaampaanii tiktokiitiin addanaa qoodamnu leenca san sirraa qoodamee jiraan hoodha footee naan jedhe warri Dubaayii kun ati hin beektu marsiidha bar karaa daaretti namichisiisanii dirhaama 10,000 akka baasee bitee bar leenca kana seenaa dalagee miidhaan jedhe thank you seenaa dalagde jedhe thank you galatoom amma guyyaa san galatoom guyyaa san galatoom ulfaadhu bakka sanatti galata qaba ግን ደግሞ ያንተ ስራ በጣም ሰለቸኝ ነሰለቻቴ አሲኒ ደጋያኒ ክጅባ አሲኒ ደጋያ ለፈረ ጅራ አሲኒ ደጋያኒ ንየተመለ ነምንጂ ሁዱን ቁላ ሁዱን ባዶዳ ገራጀላ ፓንቲን ቀቡ ናንጀላን ገራጀላ ፓንቲን ቀቡ ጎጓዳ ጋፋ ገባቴ ኡመተ በከምቲ ረቢተቹ ዱፍተሳን ሆሎተ ጀተ ስራባ ያንስ ጀምር ተቆፋ ጋፋ ገባቴ ummata beekamtii irraa bitachuu dhufte saniin hoolaa jette guyyaa san sirraa baye lakkaa hoolaa noo jedhee sirraa baye dhugi kana bibi guyyaa irraa qorsii fi misaa si godhadhaa namni qorsii fi misaa qorsii fi misaa si godhadhaa bibi si galee yaa bukkichi saricha maammiteedha ka hudduu kutaadha saricha maammite ka hudduu kutaa ka mana shiroo keessa hudduu kutan dhagette kamana shiroo keessa hudduu kutan beera bicha ulfeessaa gadi yaasuun bicha maal faayidaa qaba beerri tantee sunu beera abbaa qabeenya haadha qabeenyaan fakkaattu bar beerrumaan tantee sunuyyuu haadha qabeenyaan fakkaattu bar laaltee jechuudha dhagee laaltee saricha maammiteedha gadaa doodiraantii Maamman Waleensoo beerrumaan tantee sunuyyuu haadha qabeenyaan fakkaattu bar haadha qabeenya fakkaatti beerri isaa sun dingaa isme nyaatee fide mana keessatti jechuudha akkana jirti dhaan waan takka jechuudha bar haadha qabeenyaan fakkaattu dubartoonnummaan isaa sun gurumee tajimmaa san ulfa harka shammoo jaha irraa baasee dinaan qarfa torbaffaa irra fuudhe giddiin aan jedhe ulfa harka meeqa irraa baasee malaka ta'en beeku nan jedha malaka ta'en beeku kiyya hiqaan beera bira akkuma dhageen halkan takka bullaan halkan lammaffaa qabachiise nan jedha maal qabachiita yaa korma qulullu maal qaba ari wal أدبر قرصة شروع ملء لا قرصة شروع ملء أنا ما فاهمين كيا ربي يدي كيساقلي نانجلا ربي يدي كيساقلي واي من أبي شكران دبتني أنجز يدي تو كران فوجيني نكاتي ملء رب ما يدي كيساقلي واي من أبي شكران ربي ورسولي يدي ناسيني نانجلا والله بالله يشوف اسمني كي أقوى النبي بلا ما دين كي أقوى النبي بلا إيش كاري نانجلا جين كيسة تكتب كران رول فوجيني كان كنت تكابك جيني كان كنت تكابك كيسة تكتب كران رول Gisa TikTok kan rol bajinni kan kenaka. Ati gorsa shiro male, gorsa dokke si wali dugu male, gorsa shisha si wali narkisu male, gorsa jechuudha hudduu beeraa si wali lakka'u male, gorsa beera ulfeesseetiini waan ulfirraa baasaniini waa harka si jala qabatu male, waa takka jechuudha faayidaa qaba. Amma kun gadaayyuu gadaa restoraansi sanuu gurguruu deema jedhan hudduun qullaa taatee oduun takka kalee galgala nageette. Gada restoransi sanu gurguru deema jedha. Gada studio mo gada restoransi gurguru deema jedha.
kasaare gurguru deeman idaan mata wal baatu mootummaan Dubaay bar yaa miliyoona 50 lafa kaayu yaa miliyoona 50 lafa kaayu yaa namoota biyyarraa fidde kanneen hunda isaa jechuudha fidde mootummaaf tarakkabu jedhanii fidde mootummaa tarakkabe jechuudha. Ati bar gaafa miskiinticha bar Ibroo ibsaadha balaa kan keetiin bar harka duuba hidhamee bar miskiintichi adaa Ibroo ibsaadha maaliif uffata akkasiitiin baareen dhagayeera. Mucaan maal ta'e sila choo mallee geegessa mallee maaf hin goonee fi geegessa maan illee hin jirtu akka gaafa duraa gadi bayaniitiin simatan san. Maal tansil uffata aadaa arsiitiin simatanii uffata aadaa Paakistaaniitiin mucaan maal ta'e baareen bicha argina. Ani eerpoortii ba Dubaay keessa iyyuu waan baynatti hin fakkaatu. Maal ta'e mucaan jedhee laala. Aadaa mucaan mana hidhaa bule. Mana hidhaa bule mucaan. Maal ta'e salphini kana keessa jira. Kota ammallee tirqaalee isinii hima. Naa dhuftee maal godhe seetanii gaafa Ibroo ibsaa kan natti dawwalan. Haadha Faaxee naan jedha wayyee jedhe. Ibroo ibsaa fidaa jira dhageettee miree naan jedha. Maashaallah maqaan gootee barin jedhe. Waan ajaa'ibaa kana godhe naan waan ajaa'ibaa kana godhe dhiisi waan sanii. Na dadha arsiin hundi naan jedhe. Jabaa kenna jedheen rabbi gannuu fide. Dhugama jedheen ammoo yeroo san kijibuu naraamaa dhugama jedheen. Jabaa rabbi tokkicha rabbiin gubbaarraa gannuu darbe maal ta'a abbaa qabeenya. Ehen biroo abbaa qabeenya dammo abbaa dokkeedhaa fi abbaa shiroo jechuudha abbaa qabeenya maaliidha abbaa dokkee fi abbaa shiroo okay jedheen wallahi billahi okay jedheen gatii kana ta'eef naan jedhe tikeettii baafne tikeettii gurguraa jirra naan jedhe laala ka tooftaa shaqqalaati bar tikeettii baafne tikeettii gurguraa jirra naan jedhe tikeettii maalii hoo jedhe VIP kuma kudhanii naan jedhe kuma tokko naan jedhe kuma takka tikeettii kuma tokko jechuun namni tokko tikeettii kuma takkaan kutata jechuun Itoophiyaa kuma 44 jechuudha birrii Dubaay kuma takka jechuun Itoophiyaa kuma 44 tikeettii birrii kuma takka baafnee naan jedhe tokkoffaa birriin kuma takka lammaffaan ammoo birrii meeqa naan jedhe lammaffaan ammoo birrii 500 sadaffaan ammoo birrii 100 moo akkamiin naan jedhe kuma 49 akkan naan jedhe kanaafuu maal godhuu qabna ree warri VIP teettan jettee tikeettii kana gurguruu qabda naan jedhe 250 bagaan kijibin warri Dubaay eeywa dhugama himaa akkanatti isin miskiinna dhugama himaa koomentii galatti isin miskiinna dhugama himaa maama jabaan keenya akkana nuu godhe barataa sanillee akkanatti eebbisiisee waan kana godhee barataa sanillee mindaa birrii hagana galche jettee masgiidaaf illee hagana sadaqate jedhi waa hunda himi ammallee jechuudha Ibroo ibsaadha akkanatti fide jedhiiti himiiti bakka tikeetti kana gurguri sitti naan jedhe namoota gaafa Ibroo san irraa qabaami taa wannoo irraa qabaamne birriyyuu hin galchine miti tikeetti ashira kon qaboni gurguraati birri tikeettiidha waan tikeetti irraa tirfi tikeetti irraa hafte ni qoodamnaa miree jedhe ni qoodamnaa miree tirfi tikeetti irraa hafte jedhe birri tikeetti irraa hafte ni qoodamnaa miree jedhe himi aslii fa'aatti naan jedhe aslii namoo jechuudha ta asliidha akkana dubbiin jedhiidhaan hin jedhu aslii jedhiidhaan dubbadhuudhaan puushiidhaan hin deemu aslii dhaqii itti hin jedhe dhaqiti ol bayi kijib jedhini gaafa duraa makiinaa waliinuu sa'a afur hidhame amma ma waan godhu natti hin fakkaatu deemiitii godhi jedhiin hin jedhe asliidha jiila qabna qaabibti maal jennee kijib wannoo Ibroo irratti ni argamna jedha tikeetti gurgura tikeetti namni bitattan jedha mee yoo isin yaaddan bar abbaan qabeenyaa jechuun abbaan qabeenyaa akkamitti waan akkana kana dalaga abbaa qabeenyaati jettanii mee jabaa keenya jabumtiin isaa meeti obboleeyyanti meeti jabumtiin isaa ilmoo ijoolleen